Akka jirtu hordoftoota dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aaf furguggeedhaan qabannee dhiyaannee jirra. Oduu furguggee wajjin keessummeessaa jechuun ammas yaada kooti. Duraan dursee hangafootii oduu kanaatiin. Mootummaan Afrikaa miseensota isaa wajjin gargaarsa Ameerikaa gaafate. Oromoon bakka jirutti humna isaa miseensa gaarii gochuun uume. Gammachuun callistu. Kubbaa miilaa Qataaritti geggeeffamaa jiru miira gaariidhaan sanbata borii xumurama jechuudhaan yaadannoo ibse. Amma duubal'inaan mootummaan Afrikaa miseensota isaa wajjin gargaarsa Ameerikaa biyya USAID gargaarsa isaa gaariidhaan haala gaarii ta'een baay'ee namatti kan toluun yoo kan gaafatu ta'e mootummaa miseensa isaanii baay'ee qabanii fi akkaataa isaanii wajjin namoota 40 biyyoota USA irratti hirmaachisan walii USA guyyaa dheengaddaa walgahii nama 56 jammarte nama 347 xumuruu isii ibsitee jirti. Haa ta'u malee USA ragaalee garaagaraa qabaachuu irratti wanta garaagaraa hamma humna isaanii ta'e namoota hubannoo garaagaraa wajjin warroota Afrikaa kanaaf muuxannoo gaarii taatee jirti. Keessattuu kubbaalee garaagaraa irratti taphachuu wantoota kubbaa ispaadiin gareen FIFA Ameerikaa wajjin walitti qindoomina uuman akka Afrikaa fi miseensota kubbaa miilaa hedduu hirmaachisan eertee jirti. Qophiin miseensa Afrikaa kun kana fakkaata. Qophiitaan bakka jirutti humna isaa uume. Oromoon bakka jirutti humna isaa uumuudhaan tokkummaa jajjabeessuudhaan qeerroof qarreen osoo hin jedhin qaama isaa kamiifiyyuu birmannaa qabu laatuudhaan qaama isaa hedduu isaa jaallatu itti fufee jira. Oduulee kanarraa hafanii ammas oduu gammachiistu. Paarlaamaan Ameerikaa tokko yaada isaa garaagaraa irratti kan laate oduu gammachiistu guyyaa har'aa keessatti kan lakkaa'ame yoo ta'u lubbuu 15 guyyaa tokkotti fixachuu isaaniitiin badhaasa moobiilii baatirii tokko argatee jira. Haa ta'u malee guyyaa kaleessattis jaldeessa eegan tokko jaldeessa 10,000 bakka tokkotti raree badhaasuu qamadii kuntaala tokko argamsiisee ture. Innis irra deebiidhaan bilbila badhaafamee jira. Bilbila jennaan kan dawwalataniin osoo hin taane kan iyyuu sana ta'uu isaallee ragaan jiru ibsa jira. Akka mallattoon asii olii agarsiisutti ammoo manneen barnoota garaagaraa irraa kubbee keessaa yaasuudhaan biirii malee barreeffata oolanii jiru. Manneen barnoota kana keessatti ammoo oduulee xiqqoo garaagaraatiin maqaa seem jedhu wajjin barreessuudhaan awdeet aappii isaanii ammoo dhabanii jiru. Arreenji sibiilarraa lakkaa'amu tokko lakkoofsa isaatii fi waan dhufeef jecha quba duraarraa muranii jiru. Taphataa sarara fuulduraa hedduu keessatti lakkaa'amaa jiru tokko ammoo sarara duraatti akka lakkaa'amu ibsamee jiru. Oduulee xiqqoo garaa guyyaa har'aa kana wajjin ammoo wanta baay'ee namatti tolu tokko argame. Miseensi paarlaamaa waajjira qonnaa tokko waajjira qonna isaa dhiisuudhaan gara diinagdee sangaa saqaluutti deebi'ee jira. Qonnaan bulaan guyyaa kaleessa harqoota baatee deemu tokko giraafii baatee deemuun isaa mul'ate. Ammas irra deemuudhaan mootummaan hooggansa isaa itti fufiinsan ana eebelu jechuu jammare tokko isin eebelu jechuudhaan nama qabdan jechuu eegalee jira. Kun mormii xumuraatii oduu gammachiisu kana fakkaatti. Oduu kubbaa miilaa Qataaritti geggeeffamaa jiru kanaan ammoo wanta tokko qabannee dhiyaannee jirra. Oduu Qataaritti geggeeffamaa jiru kana keessatti kilabiin Afrikaa tokko faranjii haala gaariidhaan bobboochisaa kan ture. Keessattuu kilabii Biraazil kan hiisisee mataa qabachiisee Krooshaan wanta gaarii dalage jedhamee yaadama. Haa ta'u garuu Morokoonis biyyoota Portugaal Kiristaanoo Roonaaldoo imimmaan irraa haquudhaan wanta garaagaraa kan booji'aa ture qofaa sammuu isaa ta'ee jira. Raffisaa kilaba Ameerikaa kan ta'e Morokoon har'a mootuu sadarkaa afuraffaa seenee jira. Sadarkaa afuraffaa seenee kanaanis Faransaayeen gombifamuudhaan Faransaay lamaan dursee goolii malee duwwaa hambisuudhaan itillee irraa homa garbuu haamee fideen keessatti jijjiiramee jira. Garuu ragaa qabatamaa ittiin kanaan akka qabatamaatti hin lakkoofne. Paarlaamaan Ameerikaa guyyaa dhaloota isaa irraa eegalee gaafa xumura sammuu isaa Benaayisneetirii fi Iskoopilaandii jedhamu irratti lakkaa'ame akka itti fufiinsa fi ragaalee qabatamaa wanta argameef hin argamutti itti fufiinsa gaarii mul'isanii jiru. Oduu kanarraa hafanii kubbaan miilaa sarara fuulduraa irratti argamtu biliyoona 65 bocamuu isii ibsame.
Qopheessaan tokko guyyaa kaleessaa kubbaa miilaa sooftii irraa ijaaruudhaan kubbaa miilaa addunyaa kanaa ta'uu qabdi jechuudhaan sooftii baatee dirree istaadiyoomii guddicha Ameerikaa keessatti ispoortaant kan jedhamu irratti kan dhiyeessee ta'u itaa irratti ni shaakalamaaf jedhamee murtaa'ee jira. Taphataan sarara fuulduraa sooftiin ammootu akka jedhanitti amma qaakuu wanta kubbaa kanatti baasee hedduu lama qaba jedhee beeksisa warshaa isaa kan sooftii jedhee baase buushii jechuudhaan gabaasa kennee jira. An oduu xumuree jira oduu kanatti aanuun ammootu ragaa qabatamaa isiniif jedhufaam. Miseensota paarlaamaa keenyaa guyyaa irraa wajjin teessolee garaagaraa miseensi paarlaamaa kanaa kan lakkaa'ee ta'u istaadiyoomiin magaalaa Londonitti beekame tokko akka galma Ameerikaa ta'ee waamamu jechuudhaan miseensi ragaa isaanii nuuf gabaasanii jiru. An oduu xumuree jira like subscribe gochuun dagatinaa boonsaa Kadir jechuudhaan beekamaa YouTube keenyaa mootuu saaqne kan jedhu michoo hanqee filmicha kan jedhu eegalee jirra xumuree jirra hedduu galatoomaa dhaamsa guyyaa irraati kun ammoo yaada kan kootiin.